Hai, akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessaan nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Baga geessanii, baga raaftanii, baga gammaddanii bara haaraa, bara kolfaan gammachuudhaan fuula ifaan walitti deebine baga nu godhe waaqayyoon isiniin jedha. Akkam jirtu anillee nagaa kooti waaqayyo naa eebbifamu. Guyyaa sadii immoo viidiyoon hojjenne nan dhiise. Nan dadhabe jechuudha. Viidiyoon waraabe guute garuu kana booda laasa jedhu fa'i minaanan jechaan dhiisaan isiniin jedha. Akkam jirtu mee chaanala koo haaraa warri taatan seenatii subscribe godhaa isiniin jechuu barbaada. Subscribe godhaa. Viidiyoon isinitti tole immoo like share gochuun dagatina. Wanna faana taataniif galatooma isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo baay'ee irratti yeroo hundumaa komantii kan kennitan waa dabalii nyaadhu of eegii dabalii xiqqoo ishii minaaminanaan jechaa jirtu. Xiqqoo baay'ee akka duraa miti sirumaa deebi'ee huuqqadheera garuu dabaluu barbaannan dabala gin mudhii kanan na guddata waan ta'eef dabaluu barbaanne. Innaa mataa ayyaanaa ganaan isinii viidiyoo waraabaa qalamii dibadhee ture. Qalamiin naa qabachuu didee carraa koo miti bakka qalamiin dhugaan isiniin jedha. Kana duras iddoo mana mataattis dibadheen hin buburraate ammanumaan bareenne yeroo sanaa jechuudha. Ergasii ofii koofiit dibadhee hin buburrata. Ammas numaa immoo toon qalamis orjinaala kanan dibini hinnaa dibadheen ture akka sirriitti qabatuyyuu. Kanaaf jedhee surumaan mana naa qabate diimatee garuu torbee sadii booda ifaa deemaa jedha nyuni achirratti. Enna maashaallaas jedhaati shurrubbaan dannoorra ciisiraa akka innaa duraatti naa deebi'aa jira mataan kooti. Mataan koo duraan of jajoo toon taane dheeraa tureeyyuu homaa gochuun hin danda'amu garuu ammas deebi'eera. Waaqayyoon haa eebbifamu siniin jedha. Qalamiin kun gara warqammaa miti garuu gara warqammaatti harkifata. Anyways akkanan isiniin jedha. Kanaaf ayyaanarraa hafnee dhufnee siniin jechuu barbaada. Guyyaa lama sadan tokko muqi jennee biyya keenya ayyaanni baay'ee bareeda. Naan isiniin jedhu immoo isin waa yaada keessa isin galchuuf otoo hin taane gammachuudhuma isin ibsuu kooti. Kanaaf yeroo darbe guyyaa arfan sadan tokko shaashii dhadhee viidiyoo waraabe mucayyoon tokko mana mataa kee mana mataa deemee hojjechifadhu yookiin filiiseeran qabsiifadhu filachuu dadhabee miteen bara. Qalamiin dibachaa ture. Qalamii dura naafaa qabatu dibadhee. Deebiseen tokko fadhamu deebiseen dhaadhare amma soo qalamiin dibadheen kanaaf jedhee yeroo sana shiffinni diindineet guyyaa afurmoo shanan teessisee jechuudha. Lama miicadhe kaa gidduu sanatti. Tokko duruma xuraasaan miicadhe achii innaan dibadhe achii qalamii jechaan ol kaa'ee kanatti shafaffane malee mataa koo hin dadhabu. Mataa kootti waan inni itti dibootu argitan hin didee malee Itoophiyaa dangalee. Dubaayitti uumama kana kil godhee miti kan naa margee jechuudha. Garuu asitti dhugaa waaqa wanti nani fayyadamne jiru mataa koo salphaan seenaa waan hangateetu maanyuu jedhan seenaa. Otoon gatee amma namtuu narra hin jirtu jechuudha akka biyyaatti. Garuu qobboo nan hojjedhaan qobaatti sigaa maxibashaa nan hojjedhaa qobaatti balbala rukutoo hin jiru. Hin barbaadu aannan jedheefini. Innaa ifaa balbala rukutu. Kana nan fayyadamaa qibaatii bifa baay'een fayyadamaa dhugaan isiniin jedha. Kanaaf ammanaayyuu naa margee naa deebi'e jechuudha. Akkasiin isiniin jedha hundumaamuu keessummaan natti dhufaa jira fakkaata. Waa baay'ee haasa'uu dhufeeyyuu. Innaa inumaan kunkunsa mataa koo sirriitti garuu gadi baasee akkanaan goggodhu malee kana booda immoo haadha mucaata akkana goggochuun dhimma rakkoon qabu ginna dhaadha kana booda dhaachuu mana mataatti hin dhaadhu na dhukkuba siniin jedhe iddoo kanatu na dhukkuba qoonqoo kootti na waraana na hooksisa nama daahalatti yoo dhaadhe ofumaa koo ginna amman beeku yeroo hundumaayyuu nan dhaadha jechuudha. Lama miicadhe kaa gidduu sanatti tokko duruma xuraasaan miicadhe achii innaan dibadhe. Achii qalamii jechaan ol kaa'ee kanatti shafaffane malee mataa koo hin dadhabu. Mataa kootti waan inni itti dibootu argitan hin didee malee Itoophiyaa dangalee. Dubaayitti uumama kana kil godhee miti kan naa margee jechuudha. Garuu asitti dhugaa waaqa wanti nani fayyadamne jiru mataa koo salphaan seenaa waan hangateetu maanyuu jedhan seenaa. Otoon gatee amma namtuu narra hin jirtu jechuudha akka biyyaatti.
garuu qobboo nan hojjedhaan qobaatti sigaa maxibashaa nan hojjedhaa qobaatti balbala rukutuu hin jiru. Hin barbaadu aannan jedheefini. Innaa ifama balbala rukutu. Kana nan fayyadamaa qibaatii bifa baay'een fayyadamaa dhugaan isiniin jedha. Kanaaf ammalaayyuu nama argina deebi'ee jechuudha. Akkasiin isiniin jedha hundumaamuu keessummaan natti dhufaa jira fakkaata. Waa baay'ee haasa'uu dhufeeyyuu. Innaa inumaan kunkunsa mataa koo sirriitti garuu gadi baasee akkanaan goggodhu malee kana booda immoo mucaata akkana goggochuun maa rakkoon qabu gin nan dhaadha kana booda dhaachuu mana mataatti hin dhaadhu na dhukkuba isiniin jedhe iddoo kanatu na dhukkuba qoonqoo kootti na waraana na hooksisa na madaa halatti yoo dhaadhe ofumaa koo gin amman beeku yeroo hundumaayyuu nan dhaadha jechuudha. Kanaaf yaada gaafii qabdan immoo yoo qabaattan waan hundumaa irrattu naaf barreessaa isiniin jechuu barbaada. Keessummaa natti dhufee amman maaliin gaa akkasiin isiniin jechuu barbaada. Yeroo biraan viidiyoo isinii waraabaa bagaggeessanii isinii seenaa rakkoon akkasii hundumaafuyyuu jechuudha. Yaada baay'ee naa kennitaniif immoo galatooma isiniin jedha. Viidiyoo hambisee poost isiniifan godha hin dhiisu isiniifan gadi dhiisa. Yaada qabdan naa barreessaa waan jiru irratti waan darbe irratti isiniin jechuu barbaada. Akkasii daqiiqa 8 guutee yaade rakkoon qabu kana booda isin guutaa isiniin jechuu barbaade. Harkatti qabamuudha.